Akkam jirtu daawwattoonni koo ana Malaa Multiiti. Har'a wantoota nama siniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Ati nama kamiinuu madaalamuu akkasumas namni garmalee akkas hin badne feeta? Egaa akkas taanaan hanga xumuraatti na waliin turaa. Utuun gara dhimma keenyaatti hin darbiin namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan na waliin turaan affeerraa kootii. Laayikiin wanta hojjechaa jiru kana irratti wanta baay'ee murteessaa ta'ee fi akka inni nama baay'ee bira ga'uuf kan na gargaaru wanta ta'eef laayikii, subscribe, koomentii naa barreessaa dhumarratti jechuudha. Eenyutu miidhama isa jedhu ilaalaa deemuun gaariidha waan ta'eef gaariidha amma ta'eera gara kiliippii isaa gara viidiyoo gara yeroo baay'ee namni kan inni ittiin madaalamu amala isaaf dubbii isaatiinidha. Atis namni kamuu jalqaba irratti wantoota kanaan nama qeeqa. Fakkeenyaaf namni amala gaarii qaba jettee ati yaaddu lafa gaariitti isa beektu nama amala hin taane waliin qabu wajjin gaafa argitu eda namni kun amala namaa badaa kanaa qabaa jettee yaadda. Namni nama waliin oolu fakkaata. Egaa atis jireenya kee keessatti namaan madaalamuu hin barbaaddu yoo taate nama kamittuu waa'ee keetti inni kana jechuun amma itti himuun sirra jiru qofa yookaan amma namni sun sirraa dhaggeeffachuu barbaadu qofa ittiin sababiin isaa amma sirraa barbaaduuf amma ittiin si beeku qofa odeeffannoo argata waan ta'eef kana jechuun amala ati dubbaan qabdu yookaan backgroundii kee dhibba hubatee waa'ee kee irratti yaada kaasuu hin danda'u. Fakkeenyaaf odeeffannoo kee dhibba kan argachuu danda'u si qofaarraa wanta ta'eef namoonni kaan dudduuba kee deebi'anii yoo waan barbaadan haasa'an illee akka isa sirraa dhageetti afaan guutee namni kamuu haasa'uu hin danda'u waan ta'eef lammaffaan immoo namaan madaalamuu hin feetu yoo taate waan si ilaallannee keessa hin seenu. Anaa jiruu kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Afuuftuu gaayyaa fannoo haadha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota ko wanti qabadhee si dhiyaadhe irraa kana fakkaata.